Ani gattaa mee maali? Maal barbaadda? Ay maali dhalaa osoo jaartii qabuun nama fidda. Awwaanu wanni ati goota akka hin jirtuun dhageessanii? Obboleettiitti yaa maaltu sigee? Maal sigee? Waan sigee nagee gurmaa. Intaan nurraa gadi. Taayiga. Akkam ta'uu deemta? Maal ta'uu deemta siin jechaa jira? Ibsaan hin qabin. Ibsaan gannadiis. Maal? Waa fadhaa taa maali ati? Aboo deemachuu ta'uu deemta. Ay qoy mee maal beektaa? Isiin tun dhalaa dhaqame kam ta'uu deemta? Awwa maal natti darbita? Abaru Ay ibsaati isin dachuutu isin beeku narraa achi deema. Ay nam lamaan na tumtanii. Taayiga. Nam lamaan na tumtanii. Nam lamaan na tumtanii ibsaan. Nam lamaan na Biyya tumtanii. maayetaan. Nam lamaan gabbee micoota na wallahi billahi. Gataa nurraa. Awwachi deemati. Maal narraa qabda? Maal narraa qabda? Maal narraa qabda? Maal qabda biyyoora? Waan kadheen Gurraarraa maal qabdaa biyyoora? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftaa fi kabajamtoota kiyya jirra jirtu jajjabaatanii isiniin jecha alhamdulillah ni jirra. Akkuma jiranii jiruudha faayiza maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolamu wanneen hin qabattee dhufee waan hedduu takka nama gaddisiisaa waan qalbii nama cabsaati. Hordoftaa fi kabajamtoota kiyya ani tanarratti wanneen hin balleessallee hin jirtu raajuu jala dhaabbadhu inni dhaabbadhu jennaan hayyee eegan dhaabbanne ansii jecha ichiifichi deemuu daddabeetiin jira karaa silmaan kee qabadhu jeetiin ijoollee kannee fi deeme. Kanarra garagalee ani azoon deemee guyyaa lama ga'een azoo eessa seente jee gabbee nan barbaadin. Faamiin ni beektanii faamiin dhalaa fideef dhalaa ilmaan sii guddiftuu jeeni dhalaa fideef jechuudha. Ani ammoo tolchitanii bareechitanii na beektan na fakkaatti. Tanarraan garagalee uneesiidhaan deemii dhaqi ijoollee sani laalii jeeni isee cufa guyyaarraa dhaqee laala. Isa mucaa guddaas deemee ni deebisa. Kanarratti innillee tumamuu qabu itti fiigee dhugaadha ibsaallee waa jejjeeni sanirrattillee anaatu erge anaatutu isallee arrabsiisee anaatutu bikka sanillee isa ga'e deemii dhaqee laali jechuun kiyya ani badiidhaaf miti ilmaan kiyya deemii naalaaliin jeen malee ani arrafamami tumamiidhaaf ichitti hin ergine jechuudha. Kanarraan garagalee ani waan inni isaan godhu illaa arguuf teessanii ani faamis jechuudha. Dhibbaan dhibbatti ifimna barbaade barbaacha kiyya akka qabu dhibbaan dhibban naagalee jira. Arraan tanee ilmaan kiyyatti dhalaa fidee mana kiyya keessatti dhalaa fidee jechuudha. Kanarratti ani fadhu ilmaan kiyya jibbeetii miti kan hin dhiisee deeme. Azoo jibbeen tahin ani jechuun haayif gorsu yoo wanni galtuuf jiraatte yoo ni nangabbee wanti takka takka ni galtii fi haayif gorsu jechuurratti ilmaan dhiisee deeme malee. Ani immoo akka dhalaan dhuftee fi akka dhalaan ilmaan kiyya keessa zuunan duniyaarra jiru ilmaan kiyya ol qabdee qabdu hin barbaadne nillee hin fadhuusi ni beektan tolchitanii bareechitanii ni beektanii ani dhibbaan dhibbatti waan dhalaa azoo ani azoo jaartii qabaa ilmaan qabaa azoo beektuuti amma dhalaas rabbiin maraachee rabbiin hagee haa godhu ani amma dhibbaan dhibbatti dhugaadha duraan gizee hunda dhufee ilaalu jira. Dhalaan rabbiin isii maraachee jira shakartee jirti dhalaa rabbiin nagee isii haa godhu ani guyyaa lama jechuudha namni ijoollee san dhaqee ilaalee sin jiru ijoollee sarkutti hin jiru dhaga'utti sin jiru jechuu barbaadeeti ammoo hedduu viidiyoo ibsaan gadhiise arkeetiniin hedduu takka waan dhaga'amanii ol bi'an illee dubbachuu barbaade kanarraa jechuudha ani yoo guyyaa gartee miti ilmoon xiqqishoon daa'imtittiin sanis feetu akka feete godhuu dandeessi ifiifi dhalaa keessa fidee ol qabee qaqqabuu dhiisee deemee bikkaan hin jiru itti na barbaade itti na deebisuu dhiisee ifif dhalaa fidatee ibsaa waan itti dhufuu taa'u isin akkanumatti itti eegaadhaan isin hin jaa maaliif koottanii yoo ani yoo ilmoon tiyya waan takka taate yoo dadhabee takkaa'oo nama ollaa bira naaf kaayee nama ollaatiin akkanaaf akkana je'ee deemee ifii baafachuu qaba malee ilmaan kiyya dhalaa keessa fiduun qabu tunillee dhiirummaa miti harrummaadha. Ani ilmaan kiyya jibbeetii miti ilmaan kiyya har'allee barullee haayif gorsuufin dhiisee deeme malee ani ittiin deebi'a ilmaan kiyya keessa niin deebi'a. Ammoo faamii asumaaniin dhaamaa fi faamiillee jechuudha yoo magaalaa takka keessa kan waliin jiraannu taate anaa fi ati akka mana hariyaa waliin baanaan siin jaa rakkoon qabu galatoomiin siin jaatillee guyyaa tokkoofillee taatu harka kiyyaarraa illee nyaachuu baattu bishaan kiyyallee dhugdee jirta. Tana dhibbaan dhibbatti ani asumaan galatoomiin siin jaa anaa fi atis waliif teenya. As garagalii intala sanis jechuudha intala faamiin deemuun san isillee niin taaf ani tolchee bareechee niin taa ibsaan ammoo mushara gaafa raajuun akkas godhu ani ilma namaatti miskiina na fakkaate dila kana as deebi'ee mataa kiyyarra raawwataa hin seene ani isallee isaan sadeen niin taaf jechuudha ani ilmaan kiyya geejjeen itti deebi'etti ani akkanatti ijoolleen tiyya xiqqishu takka akkanatti rakkatte taanaan
waa keessa galte taanaan waan takka taate taanaan akkam qadiyyaa ajaa'ibaa isin dabbaru hanganallee beekaadha. Ati faami yoon sirraan daleene yooniin an sirraa dalaguu baadde ani namaa miti yooniin an saayibalashiishi jee mootummaa si kannuu baadde ani namaa miti qabiinaa taa'e. Tamaa as garagalee intala sanas yartaniimi intala sanillee farshoo gurgurtii jeetiin qadiyyaallee isiillee harkaanillee waa godhuu baaddu qadiyyaa ajaa'ibaartiin isii dabbaruu danda'a. Intala Oromooti jee nallee callees baate waa hedduudhaan isaan godhuu danda'a. Ammoo gan anuu dadhabee isaanii hin kannu jechuudha. Tanarraan na arkan ani kanarratti waliin dubbachuu barbaade waa dilaa zoon tahin woma takka takka akkanaatiin isiniin jaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani tolchee bareecheetiniin gartee miti ilmaa kiyya zoon duniyaarra jiru akka hin yoomne abdiin qaba ani gin azoo gartee miti shanii midhaaniin taane shanii namaati kamaratu qaban jechuudha. Silaa irraan tane ilmi namaa ta'e inni gartee miti nama naamusa qabu taate arra isiin tuni ulmaa dhiiftee tini neegalatti aarsaa guddaa olii gadi deemtee kafaltee je'ee waa'ee dhan irraa dhaabbatu jeen san irraa dhaabbatee ilmaan isaatii fi mana isaa keessatti ol deebi'e fakkaata. Tanarra garagalee ani dhibbatti nama dantaa isaa qabu miti tolchitanii bareechitanii beektan fakkaatti. Ani nama gartee miti dantaa isaa qabu miti har'aan tanatan yoo dandee shanii ija wal gubbaan naquullee azoon annagee qabu azoon ammana keessa jirullee ni danda'a mirga qaba. Ilaa afur fakkatee yoo fuudhuu barbaadellee ani dura dhaabbanna fuudha isaa hin godhu jechuudha. Ammoo wanni nama gaddisiisu anaa baatee aara naafisa jechuun naayisa jidduu jiru baatee gizee dhala jiru gizee hedduu takka jechuudha. Mucaan san gizee dhalaa fidee ani asii fidaa ta'e ilmaa sii guddiftuu dhalaan ni jirti na bira naa sii fidaa je'ee haasee guyyaa duraa deemee guyyaa lammadaa irratti intala fidee dhufeef jechuudha. Rakkoon qabu isiin sanillee mana keessa yoo jiraatte taate ani ala taa'ellee dubbii lama sadi godhee viidiyoo isinii maruun barbaanne ani har'aan tana waniin ol ba'ee dubbadde yoo isaan gallakkitan sada harkeetiin ol ba'ee dubbadde malee ani haala mana kiyyatti qaxxitaa azoo inni deemee nan barbaanne ani ilmaan kiyya keessatti deebi'ee ilmaan kiyya biyya namaa keessa jiranii jaaladhee azoo hin tahin dirqameetiin kaa'ee ammoo ani afiifin itti galaa giseen itti galee waan ibsaa godhu waanin intala sanis godhu jechuudha. Faami ammoo tolchitanii bareechitanii yoon ani isaan sadeen kan yoon irraa dalaguu baadde ani namaa miti mush ala taa'ee viidiyoo isiniin maru amma booda ala dhaabbadee viidiyoo isiniin maru alaa xuul mana kiyya galeetiniin mana kiyyaa ilmaa kiyya keessa deebi'eetiniin viidiyoo isinii maree isinii gadhiisa waanin ani isaan godhu isin akkanumatti itti eegaadha. Ani ammoo badiillee hin qabu warreen gartee miti faayidaa badii qabda jettanii koomentiidhaan na barreessaadhaan isiniin jaa. Warreen ammoo faayidaa wanni kanaa kun sirraan eegamu ati ni khalattee naan jettanillee jecha hamaa zoonaaf hin barreessine waan amtoo zoonaan barreessine na gorsaadha khalata yoon qabaadde khalata kiyya natti himaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya hortoftaa fi kabajamtoota qaqqaalee kiyya hedduu takka ani gaddeeti kaniin ol ba'ee dubbachuu. Ani tanarratti dhalaadhaa yoo kajettee girrigirrii kanii guutu taate ammoo girin uneesin obboleessa arras baruus ilmaan kiyya yooniin antiyus jiraadhus naaf laaltaa jeeniiti. Inni ammoo ilmaan kiyya laaluudhaaf dhaqe malee dubbii isinirraa barbaaduu fi dhalaa sii fidan sirraa fuudhuudhaaf ibsaan baana hin dhufne ammoo isin akka kafalus anaatitu isa dhorku jira. Gizee akkasitti mana keessatti wanni itti fidan sanii aybiidha namni kuni silaa sammuun teessi daleeyde nama gaafati rakkoo keessa jirtu ilmaan keessa sii taa'u ture silaa beektee jechuudha. Isin tumamuu qabu arranfamuullee qabu ammoo rakkoon qabu san gurbaa gartee miti. Danqara ulaa mana citaadhaa san gartee miti faamii kajaanin sannaaf inni waliin teenya hanga uneessi darbitee akkasitti har'a gateette sanii mana haadhateetii keessa jirtan fakkaate na arguu teessa. Tamaam jecha san siif hin badin darbiinsi ati uneessi darbitee harakaatti goote san manni keessatti tumame san mana kiyya na fakkaatti. An aareetiin gabbee malee ilma kiyya keessaa waan inni bikkiniin dhaquuf kute hin duune. Ani niin jira magaaluma isinitti aantu keessaan jira. Sanillee faayidaan taariba kottee akkam fedheen godhuu danda'a ilmaan sillee akkam fedheen godhuu danda'a jettee wanni sammuu keetii yaadduun jirtu naafeete akka mana hariyaa wali baana yoo uneesin sidiisee na arguu teessa. Ani amma booda ganaa booda ala taa'ee viidiyoo isiniif maruuntee murtuufsuudha kiyya alaaman mana kiyya keessa deebi'eetiin ganaa ilmaan kiyyaa wajjin waan inni irra gee takka takkatti isinitti agarsiisa. Kanarratti isinii na arguu teessaniin isiniin jaa warreen mana kiyya keessa dhuftanii mana kiyya keessa harakaata gootan warreen gartee miti ilmaan kiyya irratti dhalaa fiddanii ilmaan kiyyaaf haadha nama dhalte malee haati dhalaan alarraa karaarraa shaararraa qabanii fidan haadha namaaf taati isin akkasii guddattanii akkasii guddatte ati alaayee abbaa keetii qabanii fidanii si guddiste
takkanaatiin sinja faami ati baalageedha nama nagaa fakkaata malee ati baalagee akka keetii takkaan argina addunyaa tanarratti ani nama baalageedhaati. Tanarratti ani uneesin isirraa qabalata ibsa kabajaatii fi sidiisu jira. Atillee isirraa qabalachuu danda'a uneesin. Hanga mana keessatti arallee barullee mirga qaba sa'a 24 mana keessa dhufee ilmaan kiyya naalaaloo mirga qaba. Kanarratti tumamullee hin qabu uneesii warreen gartee gayyaa sanii jetti murtanii ija hamtuu laaltanuu warreen harkaan darbitan dhiisi. Isiniif hin ta'an isiniin jaan dhibbaan dhibbatti isiniif hin ta'an tamaam na arguu teessanii tanarratti alhamdulillee dubbachuun barbaadu hanga dhuma viidiyoo tiyyaatti warreen na daawwattanii na faana turtan kabajaaniin isin gaafadha galatoomaan isiniin jaa tanarratti amma bikiniin an jiru sa'a 24 adda fagaatti amma deemeellee gartee miidhaqee isiniif viidiyoo isinitti agarsiisuu hin danda'u. Inshaallah ati boruu fi kana keessatti viidiyoo isinitti agarsiisa isaan hunda takka takkatti intala sanis gartee miti naaf isiidha waliif teenyaa waan inni isii godhu taa'u isin akkanumatti ijatee santana na arkaan isiniin jaha faamii khatumees uneesii irraa kafalata rakkoon qabu ibsaallee gana uneesii kafalachuu danda'a gana dantaa isaallee qabu jaarsummaafillee waan waliin qabnu gana abbaan fadheellee shaaraa irra kasareetti ari'ellee haatumu ani waa'ee silasaa nan dakhaluun isiniin jaha isinittillee dheereseetiin jira hedduu takka wal aaraaniin wal beesanii maree waan hin jirtaniin dhiisu hin beeku. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.